Latu dariyani, latu dariyani, nagantirtaka aniye satanani. Jalalana kabe hati yesrahi, kotume nagaragare naanahi. Duraduba namni maqaa isaan lamaan kana bare badhaasa qaba jechuudha. Egaan daawwattoota Ashama harka fuunee daawwattoota Forex Entertainment nageenyi keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma jirtanitti isinaadha qabu jecha egaan sagantaan keenya kun sagantaadhuma walleeti aartiin Oromoo eessaa ka'ee eessarra jira sadarkaa kamirra jira akkamitti hojjetamaa jira gaamun duraatiif kan ammaa kan wal madaalle akkasumas ammoo weellistoota dhimma aartii irratti xiyyeeffate fiilmiis haa ta'uu diraamaas haa ta'uu sirbas haa ta'uu waan hunda saafineetu secaanee kan waliin ilaalu ta'an gatumra sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtanu kabajaanis daffeerra gara sanatti osoo hin darbiniin duratti dhammuma walleetii wal qabatee gaaffii tokko sin gaafannee turre sirbaa jaalala kan naqabee kan mucayyoo magaalaa Eessuma si argee ija kan kee laala jaalala sirba jedhu kana namni maqaa isaa bare badhaasa qaba jennee simbiraan keenye turree namoonni argatan isaan kana fakkaata ture. Egaa namoonni maqaa dhugaa maqaa weellisaa kana beekan jechuudha isaan kana jechuudha namoonni hedduun maqaa adda addaa moggaasaa turtanii ammas immoo gaaffii biraas hin gaafannaa weellisaan kun eenyunni kan jedhudha. Latu dariyani, latu dariyani, nagantirtaka aniye satanani. Latu sinjaladha jette, latu baay'ena sosobde, latu gara bodetimo, latu ana dhifte badde, latu intala dariyan, latu bareediti, latu natti gargaaramte, latu hammuma yeroti. Ni beeytaka yaalatu mala mana sobde lafa makana hojii kan kee argadhun tala ni beeytaka yaalatu mala mana sobde lafa makana hojii kan kee argadhun tala latu dariyani latu dariyani nagantirtaka aniye satanani latu wada walisene latu situ gedeme latu itunani jiru latu harabi kilchite latu kanaga kangari latu sifata uite latu aniswa kakaba latu atisu argate ni beeytaka yaalatu mala mana sobde lafa makana hojii kan kee argadhun tala sirba kana dur reediyoo keessatti baay'ee dhaggeeffadhan ture baay'ee sirban jaalladhuu fi weellisaanan jaalladhuudha sirboottan hedduu qaba sirba isaa keessaa isa kana isiniif kaasuun kan koo seenaa qaba fakkeenya sirba kana gaafa jalqaba gaafa dhaga'u abbaa koorraati kanan naga'e abbaan kan koo gaafa sirbi bareedan akka kanaa kun kan eenyuutiin jedhaan ture isatu na barsiise waan ta'eef akka seenaa ajaa'ibaatti bakka inni itti sirbetti iyyuu nan yaadadhaan ga'uunaatti ijoollummaa kootii kaasa sirban baay'ee jaalladhuudha sirbi kun eenyunni namni maqaa sirba kanaa baree badhaasa qaba.
Egaan gara sagantaa keenya idileetti gaafa darbinu dhimmi aartii Oromoo keessattiifa al tokko wanti ana bitaanatti galu maal akka ta'e beektu aartistoonni Oromoo al tokko wal faana dhufu. Kam dhaggeeffannee kam akka dhiisnullee nu harkaa sadarkaa nu harkaa baduutti jechuudha. Gaafa badanis wal faana badu. Osoo danda'amaa ta'ee jennaani dabaree kaawwatanii keessatti sirboottan artistoonni bebbeekamoon amma ol dhufaa jiranii fi ija hawaasaa gurra hawaasaa keessa jiranu hojii babbareedaadhaan as ba'aati jiru. Gaafa koomingisoonii isaanii arginee jennu baay'ee ni eegnu turre jechuudha. Sababni isaa al tokko gurra hawaasaa keessa yookaan ija hawaasaa keessatti haala gaariidhaan simatamaniiti jiru waan ta'eef kanaan dura sirboottan weellistoonni kanaan dura sirba hojjetaa turanii ammas gara sirbaatti deebi'anii akkasumas immoo industirii aartii Oromoo guddisuu keessatti gahee gurguddaa taphataati jiru. Egaa amma gara erga baala gizeen Yoosan Geetahuun gadhiisee asii hanga yoonaatti sirbi gadhiifame baay'een hin jiru. Sirba gadhiifame tokko keessaa sirba Awaash jedhudha. Yoonaan Birook kan hojjete kilippii ajaa'ibaatiin hojjetame. Sirbichi sunis sirba seenaa ajaa'ibaa qabuu fi walaloonsaas yeedaloonsaas baay'ee kan namatti toludha. Hanga yoonaatti baay'een daawwatamne sirba sana yoo xiqqaate jedha qarshii gara 100,000 dhangala'ee dhugaa dubbachuudhaaf taanaane barri entertainment irratti sirba ajaa'ibaati sirbi suni keessatti kilippii isaa faayyoo bareechitanii laaltaniitu jette laaltanii tu ta'e kilippiin Habashaatu hanga akka kanatti hojjetamaatiin jiru. Kilippiin afaan Oromoo sadarkaa guddaarra jira. Garuu nuti daawwachuu keessatti baay'ee hanga baay'ina keenyaatiin waliin madaalu jechuudha. Sirba afaan Oromoo tokko yeroo inni ba'aa jirutti dhaggeeffachuun kan keenya. Yoonaan Birook weellisaa reef lafaa ol dhufaadha jechuudha. Kanaan duras dubbiitu miskinnaa'e sirba jedhu sirba ajaa'ibaasaa gadhiisee ture. Sirbi sun baay'ee ajaa'ibaan yeroo hedduu irra deddeebi'ee dhaggeeffadheetiin jira dubbiitu miskinnaa'e. Sirbi sun sirba ajaa'ibaati. Kilippiin isaa illee akka gaariitti hojjetame. Kilippii isaa daayirekti kan godhe Leencoo Fiqiruuti jechuudha. Hojiin Leencoo Fiqiruu hojjete egaa sirba babbareedaadhaa fi hawaasa kana ni madaala jedhee itti amanu malee hojjetu. Daayirekti hin godhu Leencoo Fiqiruu. Sirbi sun akka gaariitti hojjetame dhugaa dubbachuudhaaf taanaan garuu namni baay'een daawwanne al tokko tokko rakkinni kan keenya inni guddaan nama maqaa qaban yookaan nama beekamtii jala fiffiigna. Namoota akkas ol kakka'anii aartii Oromoo keessatti humna qaban hunda otoo dadhabeera hin jedhin humna qaban itti fayyadamanii aartii Oromoo kana gara tokkotti tarkaanfachiisuudhaaf warra dhamaa jiran kana uummanni Oromoo hamilee ta'uu danda'uudha qaba. Yoonaan Birook Awaash sirba jedhu sana dhugaa dubbachuudhaaf taanaan har'arraa kaasee gara miiliyoonaatti daawwatame sirba seenuu danda'uudha jechuudha. Kanaafuyyuu keessatti gama diraamaadhaa fi fiilmiiwwan afaan Oromootiin ilaalchisee torban darbe keessa fiilmiin tokko koomediyaan Waaqoodhaan kan eebbifame jechuudha. Waaqoon diraamaa afaan Oromoo fi fiilmii afaan Oromoo sadarkaa guddaatti ceessuu irratti baay'ee nama adda durummaadhaan ammatti socho'aa jiran keessaa isa tokkodha jechuudha. Koodee jedha mata dureen fiilmii sana eebbifameeti jira Finfinnee keessatti ammas immoo kutaa Oromiyaa guutuu keessatti akkanaan eebbifamu abdii guddaa qabna. Yeroo hedduu fiilmiin afaan Oromoo ni eebbifama. Gaafa eebbifame jedhee sana booda hawaasa biratti osoo hin dhaqqabin achumaan ukkaanfamee hafa dhimma kana kanaan dura kaasnee dubbanneeti jirra. Keessatti ifaa gama diraamaa afaan Oromoo diraamaa walitti fufiinsaan hojjetamaa jiran keessaa yeroo ammaa kana keessatti diraamaa jarree Waaqoo hojjetaa jiranu. Diraamaan Hirkoo jedhu diraamaa koomediidha. Diraamaa nama bashannansiisu diraamaa aartii afaan Oromoo keessatti sadarkaa guddaadhaan hojjetamaa jirudha waan ta'eef kan alagaa jala fiffiigurra dhiisneetuyyuu osoo diraamaawwan hojjetamaa jiran fiilmiiwwan afaan Oromoo hojjetamaa jiran kana daawwannee jenneeti akka baay'ina keenyaan nutiyyuu sadarkaa irra jirru kana hanga tokko fooyyessuu ni dandeenya jechuudha. Egaan daawwattoota keenya dhama wallee keessatti yeroo baay'ee sirboottan haaraa ba'anii fi kanaan dura hojjetaman walitti finnee kan gulaallee isin biraan geenyudha yeroo hedduu. Ammas immoo gara dhumaa kana keessatti gaaffii lammaffaa isin gaafachuudhaafan jira. Gaaffii lammaffaati sirbi kun eenyu kan jedhudha kanan ammas isin gaafadhu. Jaalalaan qabe haati sirraahi kottumee na gargaare naanahi. Jaalalaan qabe haati sirraahi kottumee na gargaare naanahi.
hedduudhaan naannawee dallayaa keessaanii gabbateen allaallee ijumalleedhaanii hin maraatee jettee nan ajaa'ibiini hin tuqamee jettee nan ajaa'ibiini siis gayuuf jiraati kana jirtuutuni siis qabuuf jiraati kana jirtuutuni jaalalaan na qabe haatiyyee sirraahii gootume nagara gaarii naanahii. Egaan sirba ammaa kanaa fi sirban yeroo jalqabaa sirbee maqaa isin gaafadhe kana duraa duubaan namni maqaa isaan lamaan kanaa baree badhaasa qaba jechuudha. Egaan daawwattoota keenya torban mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jecha miidiyaa kan keenya kan ammoo miidiyaa bashannansiisaaf bohaarsaa waan ta'eef sabiskiraayib gochuudhaan akkasumas yaada adda addaa kennuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. turtii gaarii.